oduu ammi har'a oduuleen bebbereedduudha dura tabiyya keessatti eegalla dhaabbanni biraayitan aanaalee oromiyaa hedduudhaaf jechuudha motorsaayikila hiruuf motorsaayikila homaa 6,800 tilmaamamu arga pirezidaantii naannoo oromiyaatti kannuun waliin jechuudha qoodanii jiranii jaan maashaallah waan nama gammachiisu adeeroo yaataa Junayd digaa akkuma beekamu qabeenyi isaa guutuun kan oromooti innis oromooti qabeenyinis oromooti keessaniiti jee barlaal mootummaa fi wannan jawu tajaajila ummataati jechuudha halkanii guyyaa jechuun hojjetu hunda oromumaaf kannaa jechuudha kanaaf rabbi qabeenya isaa keessa barakaa kaa'u ana halkanii guyyaan du'aa godhaaf rabbiin abbaa qabeenya addunyaa akka eelmaskii kana durallee hojiisee abbaa qabeenya addunyaa tokkoffaa isaa godhutti jira kana kuwaan bareedaadha hedduu takka abbootiin qabeenyaa gaa hedduudha kan jirtu ammoo fakkeenya jechuudha warreen akka arjummaan beekamanii fi ummata isaaniitiif jiraatan kanarraa fakkeenya fudhatanii akka jechuudha isaanis garaa laafatanii raamanni isaan keessatti bu'ee jechuudha ummataaf jechuudha waan qaban qabeenyi keenya kan ummataati lubbuun teenyaa kan ummataati yaani ummata isaaniitiif saba isaaniitiif akka oolan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaadna fakkeenya namni fakkeenya namarraa fudhata fakkeenya irraa fudhadha innaan adeerorraa kanatti aansuudhaan gara oduu pirezidaantii Somaalilaandii guyyaa irraan tanaa simannaan gaggeessaa taasifamee fi jiraa jechuudha itti waan taasistee jirti kanatti aansuudhaan waa'ee jechuudha laga Abbaay irratti ammallee hangammatti deebisaan isin gannatee fi hammas irratti takkalleen hin jirtu gara oduulee biyya jidduu galatti isinii deebina egaa walga'iin ammallee jechuudha shaarkii al wanna sumatti taamaa jiru itti fufeetuma jira kun oduu gammachiisaadha ammoo badhaasa noobeelii jechuudha kanneef jira jechuudha Tiraamp akka kan nu deemuuf Masriin Tiraamp jechuudha beeksiseeti jira itti dabaluun ammoo asuma keessa jechuudha gahee fi baatan jeeti dhimma isaa jechuudha baate layni Abbayaa jechuudha kan itti ooniite waliigaltee keenya malee dhiitee jireenya keenyas danqee jira miliyoona 100 ol jechuudha rakkoof saaxilaa jira waan ta'eef kanarratti nuti obsuu hin dandeenyu tarkaanfii barbaachisu ni fudhannaa jechuudhaan Tiraamp dubbatee jira Tiraamp immoo yeroo dura dhufe faarsuudhaan gaa itti dabaluun badhaasa waliigaltee nagaa waraana kana xumurteen jechuudhaan badhaasa dhuunfaa kanneen akka kan nuuf deemu miidiyaan biyya keessaa gabaaseeti jira kanaaf Tiraamp haasaa bal'aa taasise gaa'ee irra guddaan mootummaa faarsuuti walgahii kan irratti hirmaate fakkaata mootummaa Paakistaanii faarsee inni kun nama ajaa'ibaati jechuudhaan Erdogaan kan Turkii faarsee akkasuma Suudii galateeffatee inni afaan Iriyaaqii jabaa fi akkasuma nama hojii jajjabduu hojjechaa jiru jechuudhaan hedduu irra deddeebiin dinqisiifatee jira egaa faarsee tuma jaarsi warra Ayilis ni qaba kan umriin isaa amata 79 nama amata 80 nama waa hunda beeku taraa takka jannata kaniin seenuu ibsee jireenya nama hedduun fooyyessaa taraa takka immoo jannata kaniin seenuu hiyyaa'u hin beeku jaa kaniin seenuu irratti fakkaattu jaa inni jannataa fi jahannamaas numa beeka wazaabni akka jiru sirruma beeka fakkaata kanatti aansuudhaan gara oduulee jechuudha gaazaa olmaa gaazatti yoo isin dachaane hedduu nama gammachiisa bilisummaan ifaan ifatti dhuftee jirti uummanni Falastiin bilisoomee jira alhamdulillah akkasuma jechuudha magaalaa qulqulleessuu fi daandiiwwan sirreessuu ijaarmaa deebisanii gaazaa ijaaruudhaaf sochiin eegalamee jira jillee qaxarii jechuudha biddoozaroota hedduu gaazaa keessa bobbaasuudhaan lafa tana sheewaloota jechuudha qulqulleessaa jira balfaa fi kana guutuu jechuudha manneen diigame guutuu walii qaqqabaa jira akkasuma jiloonni dhaabbata mootummaa qabxamanii dabalatee mootummoonni hedduun sochii jechuudha hojii ijaarsa jechuudha gaazaa ijaaranii deebianii utubuudhaaf itti fufaa jiran waan nama gammachiisu garuu lolli guyyaa irraan tanaa boombiin takka tan dhootanii jirti sana ammoo qaama gantootaa jechuudha warruma qaama Falastiin ta'uudhaan ergamtuu Israa'el turte jechuudha milishoota kanneen ta'uudhaas ifaan ifatte jechuudha mirkaneeffanneeti jirra kanneen ammoo booddee isaan waaf irra rakkoodha bakka galtii isaanii isumaaf irraa hamtuudha jennaan kanneen irraan tana bitamtanii jechuudha qaama Israa'el jechuudha obboleeyyan keessa nyaatan guyyaan isin kan namaa jira akkuma dheengadda nama 35 gaazexeessaa Saale Jaafaraawii dabalatee jechuudha warra ajjeeseesi qaamuma jechuudha beekii gantoota warra Falastiin himatu kana warra dhiigaan Falastiinii garuu kan jechuudha ergamtoota Israa'elootaati kanatti aansuudhaan mootummaan Kolombiyaa leenci ammas irra deebiin badhaasa meedaaliyaa boo'iqaa jechuudha Dr. Hassan
Abu Sufyaanii kanneeti jira dabarsee jechuudha. Isaan mala badhaasa kanaa olitu isaan mala jechuudhaan dooktarri kan hidhaa jechuudha. Gaazaa keessattis dararamaa ture kanneef jira galatoomi jennaan. Ammas sanbichaa miti inumaa jechuudhaan maallaqa yuuroo biliyoonaan lakkaa'amu akka walitti sassaabaa jiru Gaazaa deebinee ijaarree utumnee jechuudha. Bakka duraanii deemna jechuun akkasitti dhufee jira. Kanaan socho'aa jira. Galatoomi ulfaadhu baay'ee takka dhugatti mootummaa dhugaa kana agarree jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan mootummaa Maaleeziyaatiis humnoota nagaa Gaazaa kabachiisuu qophaasuudhaaf qophiidha yakka mootummaa Turkii isaanii jechuudha. Olaantummaa jechuudha Gaazaa kabachiisuu akka gaariitti sochii irra jiraachuu qophii irra jiraachuu imanii jiranii. Guyyaa har'aan tanaatis wal jijjiirraan namoota reefkaatis Gaazaa 45 fi Israa'eloota 4 jijjiirameeti jira. Amma kalaas nageenya waliin nageenyaaf jee jechuudha. Fuula Facebook isatti maxxanse Macron mootummaan Faransaay akkasin nageenyi egaa mallattaa'e kun nagaa bareedaadha. Haa ta'u garuu kan biyyummaa Falastaainiif kannee mirkaneessullee ta'uu baatu kabajamtee jechuudha jiraachuudha. Kana booda beekamtiin biyyummaatis sochiin jechuudha. Asuma keessa biyyummaan isii mirkanaawaa jechuudha. Mootummaan Xaaliyaanillee akka jettetti jechuudha waliigalteen mallattootuun hojiitti hamnaani guyyaan jechuudha. Xaaliyaan beekamtii biyyummaa Falastaainiif kennitu biyya Falastaan biyyatti beektu dhiyaatee jira jechuudhaan keessee jirti. Ammoo isiinis jilli isiitis akka jechuudha Gaazaa deebisanii ijaaruu qabu jechuudha. Mirkaanatti qabu ibsitee jirti. Gargaarsi namoomaatis itti fufee jira. Sochiin gama hundaan jechuudha Gaazaa bilisoomsuuf Gaazaa bilisoomte tana deebisanii bakka jechuudha duraanitti olitti jechuudha ijaaranii guddisuudhaaf sochira jiran. Akkasuma pirezidaantiin Viiva yaani pirezidaantiin jechuudha kubbaa miilaa istaadiyeema guddaa Gaazaa keessatti akka dhaabu deemuu fi akkasuma jechuudha ijaarama guututtu akka jechuudha durummaan irratti hirmaatee ijaarsuu deemu ifaan ifatti dubbatee jira. Galatoomi jennaan pirezidaantiin Viiva kun dheengaddaas walgahii irratti akka gaarii dubbatee jira. Hanga jechuudha Israa'eloota taphattoota kubbaa keessaa hin hirmaanne godhee jira bara. Gama hedduun jechuudha warri dhiyaa kun dhugumaan uummata Falastaainii wajjin dhaabbatee barbara kana. Kanaaf hedduu irra deemnee galatooma jennaan warri dhiyaa akka gaariitti jechuudha hojjetanii jiranii. Kanatti aansuudhaan osootuma jechuudha as keessaan baanee dura dhimma Gaazaa finnamee jidduma mallattoo gurraatiin subscribe godhaadha. Tuquudhaan subscribe godhaan nutti dabalama maatii keenya ta'a erga dhageeffattaniis share godhuudhaan garee irrattis ta'ee hiriyoota keessan kan dhuunfa irrattis akkasuma yaada qabdanis koomentiidhaan nu haadha haala kanaan jechuudha. Viidiyooleen akka nama hedduu bira geessu godhaadha isiniin jenna. Akkasitti duulli Gaazaa deebisanii ijaaruu itti fufee jira. Maashaallah walgahiin tun dhugumaan xumuramtee gammachuun haala gaariidhaan jechuudha geeffamaa jirti. Hin xumuramne gammaan tanaa taa'amaa jirti. Dhimma laga abbaa irratti jechuudha Masriin kan nuti sochii barbaachisu jechuudha ni fudhanna kan jechaa jirtu. Ammoo Tiraampi deebisaa kan hin jiru. Akka rakkoon jechuudha bila sababa bishaan kanatti ta'uu deemus garuu dubbatullee ammoo ummatti wanni kaameef hin jirtu. Itoollee wanti irra deebite takka illee hin jirtu jechuudha. Kanaasumatti alaajaan bigoonee bira tabarra. Kanaafi Iraanillee jechuudha walgahii affeeramte irratti dhufuu diduudhaan haftee jirti. Ammaasis jechuudha humna biraa ijaarrattee cimnaa akka jirtu Iraan dubbataa jirti. Kanatti aansuudhaan Kooriyaan Kibbaatii fi Kooriyaan Kaabaatii fi Chaayinaanis fageenya hariirummaa isaanii cimsuuf sochii gama hundaan waliin hojjechaa jiraachuu gabaafamee jira. Guyyaa irraan tanaa immoo mootummaan Paakistaan ifaan ifatti jechuudhaan namni uummata Israa'el kan namoonni hundi jibban duuba dhaabbatee jechuudha lola kana hojii gaggeessaa ture eenyu akka ta'e ni beekna jechuudhaan Tiraampitti ijaa keekee jira jechuudha yaadumaan dubbatee maddii qabee. Haa ta'u garuu Paakistaaniin dhibbatti beekee Ameerikaa wajjin jirti. Kana nama naanaatu sirri beeka siyaasaa waa'ee kanaati. Akkasitti kanatti aansuudhaan Afgaanistaan guyyaa har'aan tanaa injifannoo bu'umsa Paakistaan irratti galmeessine jechuudhaan uffata loltoota Paakistaan jechuudha fuutee magaalaa keessa fanniftee yaa oolteen. Dubbiin jabduuta Afgaanistaanii fi Paakistaan tanaas Chaayinaallee jechuudha araarummaa manguddummaan jidduu seennayee waamichi dhiyeessuufis hin fudhanne lolli itti fufeetuma jira. Kanaaf immoo nagaa haa buusu jenna. Kanatti aansuudhaan gara Suudiitti yoo deebine Suudiin guyyaa har'aan tanaa namoota 5
lama lammiilee Yemanii fi lama lammiilee Itiyootii tokkommoo lammii isaanii ta'uu riyaaditti jechuudha warra qoricha nama dochuu kanaan yaa'an to'annaa yeroo oolchite jetti adabbiin ga'an akka itti kennamus mana murteetti dhiyeessuuf akka jiran himamaa jiran kanatti aansuudhaan ammoo warri hayyama tolfatanii fiizaan irratti ekspaartee irratti tarkaanfii akka fudhatamu deemuu fi adabbii yoo qabame jechuudha adabbiin ga'aa fi murteen hidhaatis akka irratti dabruu deemu dubbataniiti jiran kanaaf warri sirreeffadhaa kunis ammoo of eeggannoo godhaa isin jana rabbi sana eegu gara oduuleen gaa nuti jechuudha qabnu dhibbaan dhibbatti kan nu gammachiisu uummanni Falastiin kan waggaa 30 keessa ture waggaa 33 ture waggaa meeqa ture jechuudha hidhaa keessaa ba'ee maatii wajjin wal argee akkanatti gammachuun qooda jechuudha gammachuu imimmaan gammachuu buusanii walitti jechuudha boo'uudha kun nuuf gammachuudha garuu waan takka ilaalammaan tanaa addunyaa tanaa fi biyya teenya wal cinaa qabnee ilaallee biyya teenya keessatti gamalachuutu loltootaas ta'ee loltuudhaas ta'ee mootummootaas yeroo walii bu'an wal dho'an booji'amaa gabbaasanii halkan illee tura shanan waan ajaa'ibaa garuu immoo jechuudha addunyaa tana waan addunyaa fi biyya teenya adda godhaa addunyaan tuni booji'amaa hanga lola keessatti namaniif itti maree booji'amaa fuutee waggaa 40 illee tatuudha keessatti adabsiti malee hin ajjeeftu jechuudha guyyaa achiin nagaa bu'uu fi araarri dhufee gallakkifamanii jechuudha waan bareedaadha kana kan cuunfaa guutumaan guutuutti jechuudha Israa'el dhibbaan dhibba salphattee hasaartee Falastiin jechuudha bilisa baatee jirti Israa'elii fi Ameerikallee xiqqeessanii duraan addunyaa keessaa baasuu kaanii garuu dafanii dhaqqabanii akkasii alhamdulillah kun faaruu rabbii keenyaatti galanni kan rabbiiti gammachuun teenya walitti dhaabbattu haa godhu uummata Falastiin kana ta'u walitti rabbii haa godhu garuu gantoota isaan keessa jiru kam jechuudha dhiiga Falastiin taanii sanuu jechuudha ergamtuu Israa'el taanii uummata isaan irratti bobbaa jiran kana hammaan tana laal waliigaltee tanallee akka cabsuu deemaniif fakkeessuudha jechuudha waliigaltee tana diigumsatti sochoosaa jirtu kanneen ammoo tatteessan tattaa jennaan jechuudha mootummoonni illee dhaamsanii dabarsa ta'aniif jennee yaadna inshaallah abdanna akkasitti kanneen kan jechuudha hin ta'ini gabaabdumatti hundaafuu Falastiin bilisoomte jechuudha dandeenya jirra alhamdulillah rabbil alamin kuncuun kaleessa ammaan tana oduu takkaatu hafee ambaasaadara Hamaas olaanaa tokko jechuudha milishoonnummaan Falastiin jechuudha kan ergamtoota Israa'el hin socho'u achi buutee isaanii dhabamsiise jaanii kun ammoo gaarii miti maaliif jennaan obboleeyyan isaanii akkamitti akkana godhanii kan addunyaan guutuun hojii Israa'el irratti wantaa jirtu milishaa kana gantootumaan nu dhibee bakka iyyutti gantuun sila bar gantuun tun silaan dhalattullee guddatiin jaansanii kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaatti oduu biraatti hanga lolli deematti sharguudhaan facaasaa akkasii godhee oduu ammeetii gama jechuudha hundaanuu nu hordofaa isin janna gama feesbuukaatiin oduu ammee gara jechuudha tiktookii oduu ammee gara feesbuukaatiin yuutuubiin oduu ammee subscribe godhaadhaan hordofaa isin janna galatooma inshaallah jabaadha isin janna Falastiin teenya bilisoomtee jirti alhamdulillah gantoonni ifaa booda sirraawanii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh